Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaan qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu baay'ee gaddisiisaa harkaa qabna. Akkuma beekamutti mootummaan abbaa irree kan humna saba Oromoo irratti qofa qabu. Kan saba biraa irratti irree hin qabne, humna hin qabne. Guyyaa kaleessaa gocha suukaneessaa gocha hamaa Wallagga dabalatee harargee akkasuma wallo irratti duguuggaa sanyii hamaa raawwate keessumayyuu dargaggoo mana hidhaa keessa turan mana hidhaa keessaa baasuudhaan gocha gara jabummaatiin gocha ilmi namaa balaaleffatuun ajjeesee jira. Kun oduu baay'ee gaddisiisaadha. Ilmaan Oromoo baraa fi baratti ilmaan ofii dhabuudhaan gaddaan liqimfamtee akka jirtutti ammas bifa haarayaan mootummaan abbaa irree haaraan kun namoota nagayaa mana hidhaa keessaa baasuudhaan haadhaaf abbaa ofiitirraa dabalatee saba Oromootirraa lafarraa fixaa jira jechuudha. Rasaasni isaa, humni isaatii fi irreen isaa Oromoo fi Oromiyaa qofarratti Wallagga irratti ijoolleen afran ajjeefaman gocha baay'ee suukaneessaa ta'een mana hidhaa Qaallitti turte. Amma dura ijoolleen mana hidhaa Qaallitti keessatti manni murtii bilisaan baasee gama Wallaggaatti yeroo imalanitti achuma Wallagga keessa osoo jiraachaa jiranii mana hidhaatitti deebisan. Qabanii mana hidhaa Naqamteetti argamutti deebisanii kan manni murtii bilisaan baase jechuudha. Ergasii guyyaa kaleessaa shaneedha shororkeessadha jechuudhaan mana hidhaa keessaa baasanii ajaja abbaa murtii tokko malee akkuma amma dura Boorana taasifametti haala gara suukaneessadhaan lafatti rasaasatti isaan ajjeesan jechuudha. Oromoon osoo kana argu callise Oromoon ilmaan ofii guyyarraa haadha ofii abbaa jalaa osoo dhabu argaa waraana jedheetiniin raayyaa ittisa biyyaa jedheetiniin wayyaanee shanee jedheetiniin gaafa inni gabbayee afaaniin dubbattu na qaanfachiisa. Sabni Oromoo kun gabrummaa jalaa waggaa 150 gaafa turetti callisee takkaa taa'ee ofirratti ilaaleen beeku. Bara kana garuu haaraadha. Bara kana bara haaraadha. Bara gabrummaa waggaa 150 olii jala taa'anii callisan. Bara mana hidhaa keessaa baafamanii akka bara Haayila Sillaasee fi bara Milinik sanitti ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiran kana callisuun baay'ee nama qaanfachiisa. Dhugaa Rabbitti baay'ee nama qaanfachiisa. Hanga kanaa silaa waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu baate bilisiginnaan guyyarraa akka barbaadde nagooti jechuudha. Har'a garuu sababa waraanni bilisummaa Oromoo jiruuf tarkaanfii fudhatteef deebii argatti. Tarkaanfii har'asitti fudhatte kana kaleessa Wallagga irratti ilmaan Oromoo duguuyde kana dachaaf diribiidhaan woborraa deeffatti. Waraanni bilisummaa Oromoo jajjabeen gumaa ilmaan keenya halkaniif guyyaa baasaa jira. Garuu saba kana of biraa dhabe dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif sabni kun osoo gocha kana jabeeffatee gadi balaaleffatee fincila diddaa gabrummaa ka'ee mootummaa kanarratti maaliif rasaasni manatti sirraa oolaan jiru kaaguloo ilmaan kee mana hidhaa keessaa gurguranii akka barbaadan gochaa jiraniif. Sinii galee innummaan akkatti Oromoo fixuu danda'u kun wayyaanee maa dadhabee innummaan akkatti Oromootti rasaasa garagalfatee goota of fakkeessee mana hidhaa keessaa baasee nama harka qullaa jiru ajjeesu kuni. Maaf gaafa wayyaanee bira dhaqe mangisti likoonno maalii jenneeti nu wayyisi wajji lolan qabnu jedhee maa warwaata. Humneet Oromoo irra qabdu kun wayyaana irratti eessa harkaa dhaqeen jedhee baran buchilloonni poolisii Oromiyaa. Dheengadda gaafa konkolaataa furmooshanii Abiyyi achisin ergesan. Osoo xiyyiidhaan kan dhukaasin marfamtee akka hoolatti ficciramtee gaafa ijoollee Maqalee harka galtusan gootummaan har'a ilmaan Oromoo irratti agarsiiftu kun eessa dhaqe? Gaafa Abiyyi maaloo na dhaqqabaa jedhee ilmaan miskiinaa qonnarraa fuudhee barnootarraa fuudhee waraanatti dhaqqusan eessa dhaqxe gootummaan har'a itti ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa guurtee cafacaftuun kun qo'e. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Wallotti diroonidhaan ilmaan nagayaa ilmaan Oromoo na wajjin zammanne jechuudhaan diroonidhaan dabadabaa jira. Xiyyaara nama maleessa deemuun jechuudha. Harargee irratti maqaa shanee jedhuun ilmaan Oromoo nagayaa tokko lama jedhamu nama 17 ol rashanan. Haala akkanaa kana keessa jirra yaa saba. Nama salphaasitti fakkaata amma ta'ennee gaafa miidiyaadhaan namna kanaa du'e jenne
Qalbii wayii fakkaata. Lubbuudha laali. Silaas taate silaa maatii keetirraa abbaa kee haadha keerraa taate hangam sitti dhaga'ama. Sitti dhaga'amuu qaba. Shirri jarri gochaa kun jiru kun immoo nuuf gala. Dhimma hayyoota keenyatti wal qabatee hayyoon Oromoo dhiyeenyatti ba'aa jira kan jedhan manni murtii waan bilisa baaseef akka jarri yoo gadi baate waa tokko hin dubbanneef waan kana gochaa jira. Ittiin jiilchaa waan jedhamu san. Haqa jirutu kana haqa jiru walitti immoo barbaachisaan ta'e kana manni murtii bilisa baasee jira waan hin fa'a. Ammootu Poroosesa achi keessa waa'ee dhimma nageenya isaaniitiif achi keessa turaa jiran. Kana odeeffannoo qaalitti irraa dhuga'e. Amma gaafa jarri achi keessaa baate akka jarra sanii taane jettee akka jarri hin dubbanneef afaan isaanii luggoomuudhaaf ilmaan miskiinaa manedhaa keessaa guuree ficcisiisaa jira jechuudha. Kanuma malee keessiin biraan jiru. Cubbuu biraa qabaatanii miti. Yoo shaneeyyu ta'an biyya kam keessatti jarana namni mana murtii malee ajjeefama akkanumatti nama harka qullaa deemu keessayyuu. Mee isa hidhateen hayyee ibiddaa walitti deemaaf wal ajjeesa jedhu. Isa kanaan hoo. Mee natti hima. Namnummaan nagaa gaafa rasaasa hin qabne gadi si fuudhee mootummaan kun si jeese. Mootummaa kanarraa abdiin qabdu maali? Mee ani waa'ee warra bilchiginnaa gaafii tokko sin gaafadhu. Jara keenya jarri kun hayyee shaneedhaa shoror keessadhaa jedhu. Biyya san keessa seerri hin jira. Nama tokko osoo murtiitti hin murteessine manadhaa keessaa baastee gaafa ajjeestu. Seerri biyya san keessa jiru eessatti hojjeta jenneetini wajji jiraanna hayyee akka gaafititti sin gaafadha. Deeggartoota bilchiginnaa ta'e warra kaayyoo bilchiginnaa galmeessuuf deemu. Meeshaa nama sanumaa jennu jennee bara. Manni murtii jira. Manni hidhaa jira. Yakki isaa laallamee badii yoo qabaate waggaa garasitti murtaa'e jedhanii itti murteessuun osoo danda'amu. Mana murtiitirra kan jirre seera Itoophiyaa keessa kan jirre nama mana hidhaa keessanii baasanii ajjeesuun kun mootummaa akkamii ta'uu isinitti mul'isa isin akka mataa keessaniitti haasa'a. Kana beekuu danda'uu qabda. Callistee waan gande kee ta'eef waan ergitee qixxaa akkasitti darbeef bochillaa sareetti sitti kenne kanaaf mallaqaan saba keetti si jijjiiree akka si kadhachiisu sin taasisin. Xiinxaluu danda'uu qabda. Mootummaan nuti deeggarru kuni maaliif osoo manni murtii jiru osoo seerri biyya san keessa jiru ilmaan Oromoo manidhaa keessaa baasee ajjeesaa jedhaan. Sirni kun sirna kaleessaa timoo sirna har'aati. Bara addunyaan nama murtii du'aa irratti murtaa'e dhiisaa jirtu kanatti Itoophiyaan mana hidhaa keessaa lammiilee nagayaa nama shakkite atti shaneedha jechuun addabaabaa irratti kaleessa maal godhan Emaanu'eel jara kenna. Wallagga osoo isa san madaa san hin qoorfatinarra madaa biraa gaafa itti dabalamu nama gaddisiisaa jechuudha. Dhaamsi kiyya jajjabee loltuu bilisummaa kaleessa tarkaanfiin ati fudhataa turte tarkaanfii humna hidhatee irratti har'a garuu tarkaanfii kee ta'uu qabu nama maqaa diinatiin ilmaan Oromoo dabarsee kennaa jiru waan gootu siif dhiisee jira. Dhugaasii madaa kana booda lakkii mootummaan dogongoree mallaqaa waan shawwadamtaniif jedhee ture jaalmarroo nam dhiyoo kana. Dubbiin akkasii miti. Dabarsee ka kennaa jiru isa ganda keessa taa'u kaadireedha. Isaarra isinirra taraa jirtan kana. Tarkaanfii barbaachisaa kan fudhatuu qabullee isinidha. Kana booda Oromoodhaaf bilisoomsitan. Oromoodhaaf qabsooftan taanan. Kuni Oromoodhaa, kun Amaaraa, kun maalii san osoo hin taane diina Oromoo ka ilmaan Oromoo gadi baasettiin ilmaan abiyyiif kennaa jiru kana tarkaanfii isin barbaachisu irratti kan fudhatan isinii jechuudha. Sa'a kanatti abdii sabni qabu yoo jiraatte Wbon abdiin biraan jiru. Qeerroon manatti galee jira. Humni qeerroo cabee jira. Haqa dubbattuun kana cabee jira humni qeerroo. Osoo humni qeerroo cabuu baate mootummaa abbaa irree akkana jiru kaa irratti rafamee hin bulamu. Hacaaluun nyaatamee rafamee bulame. Jawaari dhamee rafamee bulame. Ilmaan miskiinaa guyyaarraa ajjeefamaa rafamee bulame. Kana jechuun maal jechuudha? Qeerroon cabee jira jechuudha. Tarsiimoo wallaalurraa caban yookaan sirna kana sodaachuurraa caban yookaan hooma ta'e wayitirraa dadhabbiin cimaan uumamee jira. Kaleessa akka dan turre Oromoon takkaa jireenya dhaladhe keessatti Oromoon waa ta'e akkatti manatti rafamee galamee beekamu. Gadi ba'ee fincila kaasee dhoosatiniin saba kanaaf falmaa ture. Waan biraa yoo dadhabe duuti nurraa dhaabatu jedhu hin dhabame. Kana isin dhamaa eegaan daawwattoota keenya
rabbiin ummata maatii wanti kun irratti galameef jajjabina haa kennu firoottanis akkasuma rabbi jajjabina haa kennu warra wareegameef immoo lubbuun isaanii bilisummaa haa taatu jenna egaan daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo biraatti nan golitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabaadhaa nagaa tura.